Nagaafadhu kan deebisuu hin dandeenye na laali. Suma engadda sin gaafennaan ganna buustanii na ariitanime. Gaafii biraa miti. Tartiiba godhadhuuti tartiibatti gaafadhu dhaggeeffadhu. Gaafii gisee si gaafatan deebisi gaafadhu amma. Haasofnaa jechuudha. Suuraa 7:11 baasnee dubbisnaa. Dubbiseeyyee. Maal jedhee Ingiliffa isaa qabdu? Dubbisa. Oromiffaa isaa jedhe Ingiliffaa garee Ingiliffaa keessa hin jirru Oromoodha. Isatu wal nu galcha maaliif isinis Ingiliffa dandeessu anis xiqqoo danda'a isin. Ingiliffaa bakka hojiitti Ingiliffaa isaa malee Oromoo wajjin Ingiliffaa naasaa. Ishi afaan Oromoo isaa dubbisa. Dubbisi atummaan ka fidate dubbisi jecharraa gaafii keenya gaafadhu. Quraana moo? An Kiristiyaanaa mee? Kiristiyaanni Quraana hin dubbisu. Kiristiyaanni Quraana hin dubbisu mee? Yoo dubbisu baatte maaliif dhufta duba? Gaafii. Eegan dubbisne. Okay, hold on. Maakii jibda. Maaliif duraan eessa dubbisa? Ani gaafii wangeelarraa qabdan deebisuun dhufe. No, sansiin jenna. Eessaa boqonnaa kana maaltu eessaa dubbiste? Boqonnaa kana wangeelarraa dubbiste Quraana suuraa 7 lakkoofsa 11. Abu ani amala kee qoradhee dhufe lasi jala galee naati. Amala kiyya maal qoradhe? Your game is with word. Maali nabeeta dhalachuu Your game is yaawwate? with truth. Maali nabeeta Oromoo ta'uu fi Amaara ta'uu fi Somaalee ta'uu maali nabeetaa'u? Abu ala waan laggeeffatu takkan argeeffatu. Your game is with word, not with the truth. Suuraan jette dhaggeeffadhu eegan dubbisne. Eessa bakkeetitti fuutee fiddee boqonnaa 7 lakkoofsa 11. Eessa fiddee? Social media irratti reality isaan sitti malaala social media irratti deemu. Dhaggeeffadhu boqonnaa 7 lakkoofsa 11 dubbiste moo hin dubbisne? Google irraan dubbisee. Google irraa dubbiste Quraana moo Baayibila waan isaan? Quraana. Gobas dubbiste jechuun Quraana hin dubbisu waan jette bakki jiba. Lakki dubbisee hin beeku kana dura dhugaa. Kana dura dubbiste arra dubbiste moo kana dura dubbiste boqonnaa kana? Abu amala ani amalli kee maali? You are Ligalaati gara gaafitti deemaa ka maali? Naannoo sanii miti. Gurbaa kana jedhu ani wangeela fidadhee wangeela dubbisu jechuun wangeela dubbisee dhufee boqonnaa kanaan si gaafadha jedhee dubbisu. It doesn't make logic sammuu namaatti illee fudhattu. Maaluma haasa'u gurbaan. Waan sin jedhe amma boqonnaa dubbisi afaan Oromoo guutuun nu dubbisi waan gaafii irraa qabdu na gaafadhu. Quraanatu na bira hin jiru dubbisaa sin bira jiran jedhame. Afaanuma Ingiliffaa sanii dubbisi hiike afaan Oromootitti. Ammaaf na bira hin jiru dhiifama ishee bakka. Deem gisee bitatte qottoyyee. Okay, gobas. Qoyaa kana nambuusina qoyaa. Taa'e taap godhe si buusan jenne biraanuu akkam nagaa. Nagaa galata Waaqayyo. Takka raasuuf nagaa yaa quraana baasta miti abu. Anillee baga Fadhu ati gobasi. Maal odoo dubbistani garuu bareeda. Ani innummaan telefoona isaanii qabaa Googleuma san irraa dubbisee afaan Oromootitti hiikoo achi booda na gaafatu. Waa dide na gaafadhuun jedheeni gaafii isin deebisuu hin dandeenye naan jedhe akkaan deebisuu hin dandeenye bishaanitti ni fajjeessa haa fidu. Mee suuraa Ko dubbisaa achiin sin gaafaa gaafii innummaan haa dubbisu biraanu inni haa dubbisu biraanu cufadhu inni mataan isaa afaan Ingiliffaa feetu afaan Somaalee afaan fedhe dubbisee haa hiiku uummata kanaaf. Quraan na bira hin jiru jedhe miti ustaaz eessaa fidee dubbisa. Telefoona keetirraa dubbisi ol deebi. Jechuun amma I know your ways. Geemii kee maal akka taphattu you are playing with words by the way. Siitu gaafi ana boqonnaa 7 lakkoofsa 11 irra Quraana gartee naan jettee dubbifadhu hayya na gaafadhu si anaa carraasii na gaafadhu sin jedhee maal gartee maal reekiyyaa maal kiyya maaltu waa'ee kiyyaa maaltu si galche waa'ee Quraanaa isaa hojii isin qacalee wayitela. You are playing with words. Amma humni kuni. Anna bakka keetti miti. Bakka hojiitti illee. Thank you. Ni gaafattamuun gaafatu dubbistee? Narkan jiru. Haa jiraachuu baate cufadhu bakka cufadhu gaa guyyaa si harka jiru kottu. Maal jedha jechicha qofa. Huduu danda'ame garuu dhuftanii paastarii keenya taatan. Waa'ee isaatti dhiise waa'ee kan keeti isa 1-to-1 anaaf isaa tokko akkana waliin haasofna afaan fadheen dubbisee afaan Oromootitti haayiku bakka fadheella Google irraa fadhu telefoona isaa fadhu kitaaba gartee PDF waan fadherraa fitatee hin qabduu miti akkasuma cufadhu zip jedhii taa'ii guyyaa fidattee aappii gabbuufadhu kottu. Amma akkas. Ishi garee warra kaan irraa warra nu dubbisan hin jiran fedha isaaniiti. Abdii Musaa Garoo Munzaa.
Namta kan jiru. Ani gizeenii fi waa si gaafadhu fi qophaa'ee gaafadhee kitaaban qaba. Wangeelan qaba Amaariffaa, Oromiffaa, Ingiliffaa, Kiswahilii afaan hunda kaayyadhee irraas dubbisee irraa si gaafadha. Naa dubbisiin hin jedhu. Hin jedhu. Nama ragaa fitatuutuun achi dubbisee nama gaafata. Waan akkanaa kun akkana jedha naaf hin galle bakki kun akkamii jedha. Namni dubbachuuf anu jira akka kiristaanaa mee biraanuu jirta? Wangeela irraa gaaffii qabdu? Siin gaafadhaa? Eh. Okay, si gaafadhaa? Gaafadhaa. Okay, boqonnaa lamaan kanaayyee si gaafadhaa koy. Wangeela baaseetiin si dubbisanii. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 20 takka. Hanqa 20 takka hanqa 23 dubbiseetiin gaafii irra si gaafadha tole. Akkasuma aniira. Maatiyos boqonnaa 7 kun fi takka akkana jedha. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetu mootummaa waaqayyootti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti galaa miti. 22 Guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra, maqaa keetiin hafuurota hamoo baafneerra, hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerraa miti anaan jedhu. 23 Ani immoo yeroo sanitti matuma isin hin beeku, isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo dura bada jedheen mul'inatti isaanitti himaa jedhe. Eenyu kana jedhe? Yesuus jedhe. Okay, singa. Yesuus jaalala abbaa koo nama raawwatee mootummaa waaqayyoo gala jedhe moo jaalala kan koo kan raawwatee mootummaa waaqayyoo gala jedhe? Jaalala abbaa koo. Abbaa fi inni tokkuma waan ta'aniif jaalala abbaa koo jedhe. Akkana jedhana dura jaalala abbaa. Amma ustaaz. Ayyee. Isin na gaafattu ani isinii deebisaan deema la. Ani waan barreeffame. Waan na dura jiru baraakifete wangeelaa na dura jiraame. Waan jedhu. Nama ila asitti gaafa dubbatu konseptiin tiriiniitii baay'ee duuba jira kan akka sammuu keessatti qabatanitti deemuu qabdu. An tiriiniitii waa si gaafa dheeree eenyu ibsa. Ilmi waaqarraa kan gadi bu'ee fedha abbaasaa raawwachuu dhufe sulmaayyuu jaalala abbaasaa raawwachuu dhufe kan hundi keenya beekna. Isin dabalate. Isaan isin gaafa waa'ee ilman dubbanne abbaan dubbanne haadhan dubbanne akkoo akaakoo wayin dubbadde akkiniin jedhe Yesuus akkana jedhe jaalala abbaa koo jedhe moo jaalala kan koo kan raawwate mootummaa waaqayyoo gala jedhe. Wangeela Yohaannis Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 20 takka irratti qaal baqaal kan caafame. Jaalala abbaa koo jedha garuu abbaaf inni tokkichuma. La ilaha illallah. Kanaaf gaabbo ila rakkoon. No. No way. Continue. By the way, kutaan kun jechuun versiin amma gaaffii na gaafachuuf deemtan በጣም idle የሆነ question ነው. Idle question. በጣም gaaffii salphaa na gaafachaa jirtu. Garuu irra keessa isaa waa'ee raajii sobduu taasaa wangeelli. Irra keessa hin dubbisne isin. Ganaan takka boqonnaa 20 takka ilanga 23 ganaan si dhaqa. Uma don't rush. Jaalala Gubbaasaa too dubbistanii ustaas takkaan dhaggeeffadha. Gubbaasaa too dubbistanii waa'ee maqaa madhee waa'ee raajota sobduu jedhee dubbata. Waa'ee raajota sobduu. Laal mata dureen adda qoodee jira. Mata dureen adda qoodee jira. 20 takka ila hanqa 23 mata duree addaati. 24 irraa hanqa 27 mata duree addaati. 28 irraa hanqa 29 mata duree addaati. Akkanatti deema. So waan jedhe jaalala kan koo kan raawwatu mootummaa waaqayyoo gala jedhe moo Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarra jiru kan raawwate jedhe. Takkituma tana deebisa. Si'a sadaffaaf deebisaan jira. Jaalala abbaa kooti jedhee abbaaf inni tokkuma. Akkas hin jedhu. Waan siin jedhe waan akkamitti jedhu immoo tiriiniitii keessa galeen ni ibsa. Amma falmii miti abbo akkamitti jedhaa jedhii na gaafu. Tiriiniitii keessa galeen. Gaaffiin afaan hin keessooti. Anaas si gaafata ati deebisa malee akka feetetti. Waan jedhe. Amma wal amansiisu miti dhugaa dubbachaa jira. Wangeela fi duraan qabda. Guys follow me. Okay, Quraanaan qabdu wangeela fi biraan qabda. Wangeela? Biraan qabda hard copy. Hin qabu. Maal qabda bira? Application isaan qaban. Baasii dubbisi akka jedhu qaal baqaal waan ni caafame jaalala abbaa koo isa waaqarraa kan raawwate mootummaa waaqayyoo gala jedhe moo
Jaalala Iyyesuus nama raawwatee mootummaa Waaqayyoo gala jedhe waan caafamee jiru. Abuu si arfaffaan deebisela jaalala abbaa koo jedhe. Dhibbaa afurillee ganaa si gaafa. Jaalala abbaa koo jedhe. Abbaaf inni garuu tokko ta'uu isin ibsuu hin danda'an. Annaa ibsin jenne waan asirraan abbaa fi ilmi tokko isin hin jenneen barreeffamni 20 takka irratti barreeffame ka Iyyesuus dubbate jaalala abbaa koo fi kan koo kan raawwate jedhamu jaalala abbaa qofa kan raawwate mootummaa Waaqayyoo gala jedhe. Si'a shanaffaa jaalala abbaa koo jedhe inni fi abbaan tokkuma. Hin jedhu akkas hin jedhu. Iddootti jedhu immoo isinii baasu Tiriiniitii keessa galee isinii ibsu. An Tiriiniitii waa si gaafachuu jira. An fakkeenyaaf maqaan kan kee kaasirra caafame zaati. Gaafa gaaffii kana deebistanii konseptiin Tiriiniitii yeroo hunda sammuu keessan keessa jiraachuu qaba. Waa'ee kiyyaatitti hin deemin waan waa'een sammuu kiyyaatitti hin deemin sammuu keetti deemutti hin jiru waan barreeffamee na dura jirutti hin deeman. Sammuu kan kee keessa aaroon keera. Sammuu kiyya keessa don't worry about it. Waan barreeffame asirratti amma maqaan kee kaasirratti barreeffame haa arku THATISET sirri moo sirri miti ittiin dabale ittiin dabale qubee takka itti dabale takka irraa hir'isee sirri. Okay, ittiin dabalini irraa isin hir'isin kan jedhu caafamee jira wangeela kee. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetuutu mootummaa Waaqayyoo gala jedhe Yesuus. Dhuga moo soba? Dhugaadha. Jaaffaan deebisaa jira yeroo jaaffaaf dhugaadha. Lakkaa hin qafeete maatu anis si gaafachaa tumaan jira lakkaa dhibballee siin gaafadha irraan deemu boqonnaa kana. Kanaaf jaalala Iyyesuus nama raawwatee mootummaa Waaqayyoo galamoo jaalala abbaa kan raawwatee mootummaa Waaqayyoo gala. Ishii kana gaaffii bal'aa gaafata. Bal'aa siin hin jenne irra deebi'a. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama raawwatee mootummaa Waaqayyoo galaa jedhe Yesuus. Jaalala Iyyesuus nama raawwatee mootummaa Waaqayyoo galamoo jaalala abbaa kan raawwatee mootummaa Waaqayyoo gala. Bakka kanatti Ustaaz na dhaggeeffadha. Bakka kanatti jaalala abbaa kan raawwatetu mootummaa Waaqayyoo galaa'edha. Dhuma kaanitti immoo darbee Yesuus mataansaa an dhugaadha jireenya karaadha iddoo jedhu jira. Karaan kara abbaatti geessu ana duwwaadha kan jedhu jira. Goobasi yoo nan gaafisi gaafa maana afaan jarjartee wanta godhu.